Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota wabiitii nageenyi koo kan jaalalaa kan gammachuu bakka jirtanitti isin haa ga'u jechaa har'aan tanas seenaa gootota Oromoo keessaa seenaa aartistii Nuuroo Goobanaa kan waliin ilaallu ta'a. Hanga xumura qophii keenyaatti laayik sheer gochuutii nu hordofaa naamsa kooti. Magaalaa Dirree Daawwaa Qafiraa ganda gaaraatti abbaa isaa Obbo Muhammad Goobanaa fi haadha isaa Faatumaa Aadaam irraa dhuma bara 1940 keessa dhalate. Maqaa akaakayyuu isaatiin waamamuu waan jaalatuuf jechas Nuuroo Goobanaa jedhamuun waamama. Obboleessa dhiiraa tokkoo fi obbolaa dubaraa 3 kan qabu Nuuroon hangafti isaa Muhammad Goobanaa barnoota amantaa yoo fuulleffatu Nuuroon ammoo qalbiin isaa gara sirbaan tabe. Amma magaalaa Dirree Daawwaa kan jiraatan aadde Saadaa Faaraa Nu'oo daa'imummaarraa kaasee fedhii fi qalbiin isaa hunduu sirba qofa ture jechuun yaadatu. Inni akka obboleessa gara barnoota darasaa hin deemne qalbiin isaa daa'imummaa ta'ee muuziqummaa kana xaasaa fe'ee dhahee sirbaa hiriyaasaa kan Himid Hamad jedhamutu jira. Inni walaloo Nu'oof kennee Nu'oon ammoo isa sirbaa ture jedhanii. Nu'oon fi Himid gara caalu sirboota warra Hindii akka caqasanii fi sirboota sanammoo gara afaan Oromootti fakkeessanii sirbaa akka turanillee yaadatu. Ijoollummaadhaan jaalala sirbaatiin kan qabaman Nu'oo fi saahibban isaa kun boodarraa maatii bira ba'uun qofaatti mana kireeffatanii shaakala sirbaa kan jalqaban. Yeroon kun osoo sirni dargii hin seenin bulchiinsa Haayile Sillaasee keessa jechuudha. Yeroo bulchiinsi sirna dargii seenuuf jiruun hojiin Nu'oof kan bulchiinsi yeroosii waan hin jaalanneef bara 1968 Nu'oo fi hiriyoonni isaa hidhaaf akka saaxilamanii turanii himu aadde Saadaanii. Yeroo gabaabaa hidhamee hidhaas ba'ee haati Nu'oo yeroo sanaa daldaltuu kuduraa waan turaniif jecha Sumaalee hedduudhaan waan wal beekaniif karaa isaaniitiin mucaa isaanii kun deebi'ee akka hin hidhamneef jecha gara Jibuutiitti akka baasan himu Saadaanii. Weellisaan Nuuroo Goobanaa umurii isaa gara caalu kan dabarsee baqattummaadhaan Jibuutiidhaa hanga Yemen, Saawudii Arabiyaa, Itaaliyaa, Kaanaadaa, Keeniyaa fi biyyoota biroo hedduu keessa marmaareera. Jireenyi baqattummaa tokko jedhee kan eegalee yeroo sirni dargii aangoo qabatu hiriyoota isaa wajjin gara Jibuutii imaluuni. Namoota bara sana Nu'oo wajjin biyya baqatan keessaa tokko yeroo ammaa kana Kanaadaa Otowaa kan jiraatan Obbo Abdoo Alishooti. Jalqaba Nu'oo wajjin gaafa Jibuutii baqannu barri isaa akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1979 ture. Jibuutii erga turee booda bara 1980 keessa gara Yemenitti ceene jedhanii. Namoota yeroo sana wajjin biyya alaatti baqatan keessaa kan biraa ammoo weellisaa Elemoon Alii isa tokko. Nu'oon yeroo Jibuutitti ture hojii itti jiraatu hojjechaa yeroo hafetti ammoo waan aartii afaan Oromoo kana bakka argame hundatti waluma faana hojjechaa ture. Yeroo Jibuutii turettis albeema isaa kan jalqabaa uummata biraan ga'e. Albeemni yeroo sana akka ammaa kana sirba akka gaariitti qindaa'ee hin turre. Mana keessatti gitaaraa fi kiiboordiin sirba ogeessa baasee gaarii caalu sirba qabsoof sirba jaalalaati jedhanii. Sirba inni bara sana Jibuutii ittiin jalqabe keessaa tokko sirba qeerroo mataa tuuttaa jedhu keessatti argama. Qeerroo mataa tuuttaa hin carcartu suuta jecha sirbee. Albeema isaa lammaffaa albeema isaa
Albeema isaa kan jalqabaa kanaa gitaara hedduu isaa ofumaaf kan shibbe yoo ta'u, erga gara Saawudii Arabiyaatti ce'anii albeema isa lammaffaa Elemoon waliin ta'uun hojjetanii. Albeema isaa isa lammaffaa kana keessaa harki 70 kan ta'u sirboota waraqaa isaatti sirba tokko kan yaa galaana jiru jedhu ammoo jirummaa baqannaa kana keessa ilaalee kan sirbe hedduu beekamtii argateera. Yaa galaana jiru fuutee namaan deemtaa fedhii xiyya laaltuu tanteetiin deemtaa gochoo nan jiraadhes fuutee narratti diigda jechaa sirbe. Sirba kan raadiyeetti yeroo nu waraabu lakki sirba kana dhiisi jennee gorsinee turre. Inni garuu waan itti amane kana hin dhiisuu hin barbaanne jedha hiriyaan isaa Elemoon Ali. Yaa nu'oo dubbiin galaanaatu nutti deemti lakkii dhiisi jedheen sirbu kun uummata kiyyaaf qofa jedhee didee kan waraabe jedha. Sirba yaa galaana jiru jedhu kana Elemoonii fi waan yaadannoo akka irraa qabanillee hima. Sirbii kana kan baase torban isaatti mana inni jiraatu bokkaan seenee halkan maatii isaa qabatee mana kiyya dhufe. Ani immoo warra waraqaan hin qabne hedduun of bira jiraachisaa ture. Poolisatu balbala dha'ee jedhee naasuudhaan goge. Booda yoon balbala saaquu nu'oo fi maatii isaatti maali nu'oo jennaan waan ati jette hin oolle galaanatu narra yaa'ee naan jedhee hedduun kolfe jechuun mudannoo isaanii BBC'tti hime. Yeroo sirba kana baasu nu'oon Riyaad keessatti guyyaa guyyaan konkolaachisuudhaan hojjechaas ture. Nu'oon waan hedduu caalaa saba isaa jaallata jedha Elemoonii. Yeroo sana sirboota qabsoo sirbuun sanatti dammaqiinsa akkasii namni qabu hedduu hin turre jedha. Yeroo sana akka hammaa kana teekinooloojiin hin jiru, hubannoo fi dammaqiinsi illee hin turre. Yeroo dukkanatti nu'oon yeroo sanatti saba dammaqsuuf hojjechaa ture. Sirbi nu'oo hawaasa Oromoo gurraan keessa ture jedha Elemoonii. Nu'oon yeroo sanatti sirboota qabsoo Saawudii keessatti waraabee gara biyyaatti erguun uummanni akka dhaga'ee dammaqu waan godheef biyya keessatti yeroo sana sirba nu'oo dhaggeeffachuun yakkamaa nama godhee ture. Yeroo sana Dirree Daawwaa keessatti manuma isaanitti namoonni sirba nu'oo dhaggeeffatanii jedhamanii dararaman laayyoo miti. Kanneen sababa kanaan ajjeefamaniyyuu ni jiru jechuun hima Elemoonii. Jireenya baqattummaa keessatti tokkummaan Oromoo biyya baqaa jiru garuu waan ajaa'ibaa akka tures hima. Yeroo sana Oromiyaa bakka kamiyyuu namni yeroo dhufe caa Oromoo waan jedhamuuf garaagarama nama haaraa dhufe caa kanatu nama mana kireeffatee fi nyaataa fi waan isa barbaachisu guutaa fi gaafa hojii argate achitti hojii kee hojjechaa ji'aan nama haaraa dhufuuf riyaada 50 kaffalta. Bara 1970 keessa baqattoonni Oromiyaa biyya Saawudii jiran haala kanaan wal gargaaranii wal dhaaban turanii. Nu'oo Goobanaan yeroo Riyaad ture sanatti bultii ijaarrachuun ilmas kan horate. Ilmi baqaa garuu Riyaaditti hin dhaabbanne. Riyaad ilma gama Ijiptii Kaayiroo immoo bara 1975 gara Xaaliyaanitti baqate. Nu'oo Goobanaa ergasii Roomaa irraa bakka waggaa dheeraaf jiraate Kaanaadaatti godaane. Yeroo mootummaa cimsaa bara 1991 Itoophiyaa keessatti hundaa'uu waa'ee saba isaanii dammaqsaa turan hedduu abdii Oromiyaa bilisoomsuuf jechuun gara biyyaatti deebi'anii ture. Yeroo sana hayyuu duree waboo kan turan obbo Galasaa Dilboo waamicha godhanii fi Nu'oo Goobanaa, Elemoon Ali, Qamar Yusuf, Abdurrasiid wajjin Kanaadaa irraa gara biyyaatti dhufe. Yeroo sana waamichatu nuuf godhame bara 1991 qabsoo kanarraa qooda fudhachaa jedhamneeti kan dhufne Finfinnee wajjin Kulaalleetti kan turre jedha.
Osoo gara biyyaatti dhufin dura Simoon quuqaa waa'ee Finfinnee fi Oromoo irratti jiru kan itti kaasee sirba Finfinnee jedhu gitaara isaatiin sirbee ture. Finfinnee yaa handhuura biyyaa maqaa geeddaramee taatuyyuu Abbabaa jecha weellisee. Qabsoo irratti qooda fudhachuun kan dhufe Gobanaa waahillan isaa wajjin waajjiruma Gulaallee turanis booda keessa haalli akka yaadame ta'uun diduun yeroo WBO'n mootummaa ce'umsaa ba'ee isaanis Kaanaadaatti deebi'anii. Qabsoo irratti qooda fudhachuu kan dhufe Gobanaa waahillan isaa wajjin waajjira Gulaallee. Nuwoon bara 1991 fi bara 1992 yeroo Finfinnee turetti baandiiwwan waajjira sirboota qabsoo sirbaa ture. Erga gara Kaanaadaatti deebi'ee sirba mata dureen isaa Gulaallee lafa seenaa jedhu sirbee. Sirba kanaan gaafa waan Gulaallee ture ta'ee fi yaadannoo fi quuqqaawwan hedduu kana keessatti kaasee Nuwooni. Gulaallee lafa seenaadhaa baay'eedha kan si yaadatu. Oromoon sinirraanfatu jechuun seenaa gaafas ture dhalootaaf dabarse. Nuwoon Gobanaan waggoota 13 guutummaatti jireenya isaa gara biyyaatti taasifate. Haati warraa isaa Aadde Milaayyaa Alii akka BBC'tti himtetti. Nuwoon Kaanaadaa irraa gara Keeniyaa deebi'uun waggoota 3f Naayiroobii erga jiraatee booda bara 2000 gara Itoophiyaatti deebi'e. Ergasii waggoota 6f hojii aartii hojjechaa turus waggoota 7 darban hanga ammaatti sababa dhukkuba isaa mudateen manatti hafee hojii aartii jaalaturraa adda ba'e. Nuwoon yeroo ammaa humna qabu waan hojjetee fi aartii qabsummaa saba kanaaf oolchaa ture. Manni tokko ofiifis maatii isaafis hin oolchine erga dhukkubsatee gargaarsuma lammiitiin jiraachaa jira. Lammiin keenyas haala isa gargaaraa jiru jechuun Aadde Milaayaan. Gobanaan haadha manaa 4 fi ijoollee 6 horate. Ijoollee isaas Ameerikaa, Jarman, Kaanaadaa fi Itoophiyaa keessa jiru. Nuwoon weellisaa tokkummaa nama qabsoo Oromootiif umurii kennee jiraateedha jechuun ibsu. Hiriyaan isaa yeroo dheeraa obbo Abdoo Alishoo. Walleewwan Nuwoo hedduu gara mana raasaatti jaalala biyyaa namatti naqxi. Nuwoon nama saba isaatiif of wareegeedha. Waan inni uummata keenyaaf godhe waan guddaadha. Ammi inni saba isaaf jaallatu daangaa hin qabu jedhanii. Hanga dhukkubsatee aartii irraa adda ba'utti Nuwoon sirboota qabsoof jaalala hedduu sirbe. Sirboota keessaa tokkummaa 1911 natti hin waamin, markabatoo fi kanneen biroo kan beekaman ta'anis waliigala sirboota 40 darbee fi kan sirbee lakkoofsa nama hin beekuun arganne. Nuwoon sagaleedhaan sirbuu cinaatti meeshaalee muuziqaa akka kiraaraa fi kan inni taphata. Afaan Oromootiin alas afaanota akka Amaaraa, Ingiliffaa, Afaan Arabaa fi Sumaalee Faransaay dubbachuu danda'a. Afaanota Sumaalee, Arabaa fi Amaariffaanis sirbeera. Weellisaa hangaftichi Nuwoo Gobanaa tokkummaa Oromoo irratti ejjennoo hin raafamne qaba ture. Waggoota tokko dura dhukkubsatee yeroo hospitaala turetti gaaffii deebii BBC waliin taasiseeratti. Oromoon tokkummaa isaatiin alatti waan biraa hin qabu. Tokkummaa keessa cimsaa jedhee dhaamuu isaa ni yaadatama.